manuma ijaasaa teette ugadhoo gitee amma maayii kana eegalteere. Mana ijaazaan taa'u. Ishee. Hojii qabaa. Hojii hojjedha mana madaamii keessatti baxaamitti hojii firii jechuudha. Xalaba osoo hin taane isaan barbaadetti illee yaani ijaazaa bahuu danda'a garuu hin bahu hin deemu. Laayivii illee hin galu manuma sana keessattuu iyyuu hin qaba firii. No jechuun amma haga laayivii eegalte kana maaltu waan duraanitti irraa adda ta'e maal firiidamii duraan dhabde argatteedha. Amma akka waan wayii jijjiirama argatteetti natti fakkaate haasaa keessatti. yoo dura mana madaamii jira amma hin heerume mana kiyyaanii hagatti kiraa itti kaffalanitti manni kama ofiitisa. Amma mana kiyya keessa jira. Bultii ijaaratte. Akkas. Eessa jirarree isaan? Isaan amma mana hin jiran hojii bahanii. Yoom heerumta sargii mana dho'ifattarree? Sargiin hin daggafamne ammallee ni hidhamee sargii qaxaroo qabannee taa'aa jirra. Sargii godhachuuf yemmuu fuulduratti? Jaata akka booddee. Maa ijoolleen Dubaay maashaallah waan akka sargii kana waan akka koonsartii waan akka waa eebbisiisuu kitaaba eebbisiisuu muuziqaa maal eebbisiisuu kana bara akka saree sadaqaa argattee itti suuftee dhufti. Jamaa dhukaa hin turteeyyuu. Amma ati gaafa sana miisee naa taatee yoo dhufte yoo asli. Sargii kee moo? Dhugaa dubbatuuf yaani baay'ee tokko wallahi si jaalladha si dinqisiifadha akka nama tokkootitti tiktookii kanarra nama akka argee godhatus miti nama guddaa. Inni Mubaarak miisee tokkoffaadha waan ta'eef akka meetillee sootti nu dabalamte. Nama dhedheeraa kana. Mubaarak wajjin miizeetiin ta'u dhiifama wajjin. Galatoomina jaalachuu keetiif rabbi si haa jaalatu siif abbaa manaa keellee rabbi umrii waliin isin haa dheeressu garuu bakka Mubaarak miizee ta'e ammoo miizee ta'uun barbaadu. Banne. Maa? Mubaarak borcii qaba fotoon nuun bahu. Dhiira qaqallaa akkanaa yoo barbaadde miizee godhattee dhufa yookaan Mubaarak borcii waan qabuuf suuraan nuun bahu. Salphina guddaa qaba. Maal wayyaare? Yookiin ana dhiisi yookiin Mubaarak hin jijjiiri dhiira qaqalloo godha. Dhiira qaqalloo jette? Warra borcii qaba. Guyyaa kee kabareechu situ filata warra borcii qabu moo warra borcii hin qabne ani hammeenya Mubaarakiif hin jenne dha poolotikaaf hin jenne yookiin ana dhiisi yookiin Mubaarak hin dhiisi. Mubaarak akka abbummaarraa bareeda abbaa goonaa yookiin bareeda abbummaa seeftii waan akkas akkasii miizee qofaan bareeda. Birdi libsii waa itti uffisanii gaafa sanis. Waan miizeen alaa wanni irraan bareedne wanni isaan madaallen jiru. Miizee yookiin yoo agarsi yoo nyaata dhiisellee garaan keessa deebiin Nyaata akkamitti dhiisu tol. Nyaanni dhiifamnaan duniyaan dhumatti beeki kaati. Wanni obitiif kaaka dubartiin deettu bitate tokko hin jiru ka garaa hidhatanii. Ilma nama na ajjeesisiifteedha tol na eessisuuf yaaddu. Ati akka guyyaan keessii bareedu barbaadamii. Bakka bashaarree amma bakka inni abbaa ta'a gaabii uffifamaa. Ati miizee taataa namoonni dhedheeran kullaa Dubaayeen keessatti amma Nasrillee miizee kaayisi jalaan gabaabbatu. Bakka ana dhiisi warra qoqqontaa kanneen walii guurii godhadhu warra akka Nasrii warra akka Mubaarak kanneen namaan ture cinqee akkanuma dhufaan sarbii. Yaa Rabbii. Mara fi Dubaayeen keessa moodeelii kana guute amma bakka gaafa miizee kiyya malee hin dhabaman. Akkam gooname. Akka godhan kama irra ol jirutu beeka beekta kama dura fuudhee kama dura bultii qabatetu sirriitti beeka. Mee akkam wayi? Yoom godhachuuf ilaali? Ji'a 8 kana keessa. Ji'a 8 ka dhufu kana amma 5 jira 6 seenanii boru. 7 malee boru 6 dhumatee jira kalaas. Laa boru 6 seenna. Ibade maal taate? 7
Mo'anatu borsodde miti la torbaffa mo be qafa jo. An torbaffa natti fakkaata garuu torbaffa dhee doktor. Orjaan faasena kadhume shanafa. Jahatu dhume torba seenam. Ji'a torbaffa gaafa tokko jedhee jammara iftaan. Qarri didami sagali kun jaha. Jaha kuni Sirritti heerumaaf jarjara qabda jechuu akkatti lakkaataa. Ama Julai jinni tanu dunin dumera Julai yo sen Julai ji'a torbaffa miti ree wada doktor ani sin jaalallee baranne kamma isin ka barate. Ay gidi akkaraan kana nama baratullee baatan baradaan baati miti guyyaa sekendii fi sa'aatii sekendii adda wallaalani ba nama jarjarsa. Halkani guyyaa lakkaa bula barmaa lanar amma guyyaani tole afi jedhe. Amma isaan dalagaa deemanii ree. Isaan dalagaa wahii bahanii amma hin deebi'anii ima deebi'anii deema waachina kanii miti. Rabbi amilete sangeettu haa godhu bakka jaala namuma biraa warruma achi keessa warra lafa beeku godhu nu sargi maratti hirmaannaree fageenya waan jedhuuf. Bakka sargi akkanuma hafne. Matat? Oshatuuti. Sargii bara kanarraan hafne jedhee keessa isinitti erganna fuloo nu deebisaati. Waan jiru mara. Sargii hin dhufna lakke. Sargii nafina sargiin sila mana dhufame himatama beektanii. Homaa rakkoo hin jiru amma zabanni tole onlaayinii irratti himatama. Zabanni tole baree zabanichatti tole amma sirriitti kan galagalee isa. Bakka hin dhufna rakkoo hin qabu. Nafina kanurraa alaamanaan. Seena sargii deemu? Seenu. Dubai hin deemnu jennin. Dubai hin deemnu? Eessa deemnare? Ameerika yookiin Kanaadaa hin deemne. Nu Ameerikaa yookaan Kanaadaa malee Dubai hin deemnu jennee duraan walii galee hin dagadhee. Seenaa wajjin mari'anne sa? Achitti dhufnee sargii goonuree bakka. Kaayirootti. Kaayiroo dhufanii. Ay, waliin mari'annee booda gillee nu waan irra geenye sitti himna. Sa? Bunarratti bariyaanni xuruu dhufa beektanii orijinaala kan bunarratti haasa'amu suyyaan. Kan goona ta'e. Kan goona. Waliin mari'annee kaane. Bakka asitti haa tolu kan magaalleeti. Ayyee isinitti illee haa tolu. Maali maqaan kennu Ruqiyya moo Rizqii? Rizqii maqaan kiyya. Rizqii Junaydii. Rizqii maasha Allah. Bareeda hayyee jabaat. Warrumas si baase moo si baafate? Laa warrumatu na baase doktor. Maqaa biraayyuu hin qabu annan jijjiiradhadhe erga guddadhe. Namni nama maqicha kana nama. Maaliif maqaa akkanaa si baase kasi bira ga'e hundi akkasi nyaatu barbaade haadha abbaan keessi jaalatanii? Haadha waan nyaata wayii si bara. Rizqii rabbi tasa namaa kennu wayiiti ani immoo. Okay, tasa si argatuun oolan? Tasa erga dhala dhaabee jaraminaa mijanii tasfaa muran booda garumatti of na argan. Gara dhiitaati? Garkuta. Masha Allah. Ani immoo hangafa warra kenna. Masha Allah. Ati hangafa ilmi hangafaa fi garkunni bari dachiifsameedhan. Ilmi hangafaa gowwaa jira? Gowwaa jedhan. Garuma qajeelchan qajeela jedhani. Amma kaamira yaani gowwaa fakkaata? Garaa laafallee jedhan ilmi hangafaa kun. Eeshi, amma gowwaa ta'uu didere? Garaa laaftee gaasanii fi gowwaatti achi hin baane. Okay, akkasi. Garaa laaftee mataan jabaatan jedhan ginga kun dhuguma. Dhagin qabaa cimiti. Boota. Seetti haa tolu kaa.